Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I'm Naol Tesfaye from Finfinnee University. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftani. Ani Naol Tesfayeedha. University Finfinnee irraa koorsii Introduction to Management jedhu chapter 4 part 4 dha kan amma waliin ilaallu. Kana dura chapter 4 part 1 tokko kaasee part 3tti kan upload isiniif godhedha. Amma chapter 4 part 4 kan ilaallu jechuudha. Isa dura warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf haarawaa taatan YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan maatii YouTube channel Dirree Barnootaa ta'aadha. Akkasumas immoo warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maatii taatanii jirtan YouTube channel Dirree Barnootaa hiriyoota keessaniif qooduudhaan YouTube channel Dirree Barnootaa faana ta'aa isiniin jenna. Gamanumaan gara tutorial keenya har'aatitti yommuu dabarre the problem in effective delegation. Before beginning, the problem in effective delegation, we have to remember the meaning of delegation, type of delegation. In part 3, we see it. Only we expect to remember it. Why effective problem of effective delegation laalundura why delegation party sirrii jalatti ilaallee jirra bal'inaani isa yaadachuudha jechuudha. Despite of the advantages, many managers are effective to delegate authority and many subordinates are limited to accept it. Jechuun manaajaroonni hedduun subordinate hedduun yeroo tokko tokko yeroo isaan ittiin fudhan ni jiru jechuudha. Qoodaminsa aangoo sana namoonni responsibility sana task sana fudhanii jiru jechuudha. Both these better hinder effective delegation. Fudhachuu isaanii dhabuun sun immoo effective delegation yookaan immoo effective authority delegation akka hin jiraanne taasisa jechuudha. To delegate problem from the manager. Gama manaajeraatirraan effective delegation akka hin jiraanne karaa lamaan ta'uu danda'a. To delegate from the manager. There are many reasons that managers commonly offer to explain why they do not delegate their authority. It is a common. Some manager has no willingness to delegate their power to their subordinate. That is due to something. Those may be fear of the loss of the power. Namoonni tokko tokko manajarri tokko tokko aangoo isaanii dabarsanii qooduun barbaada. They want to cover the all authority by themselves. They don't need to delegate that power to the subordinates. Due to the fear loss of the power. Aangoo kiyyan hin dhaba. Ni jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Kanaadha akka isaan delegate hin goone yookaan immoo qoodinsa aangoo sana akka isaan hin taasifne kan isaan taasisu keessa. Maybe gaafan aangoo kana dabarsee laaddu authority kana gaafan ofirraa qoodu aangoo kiyya nan dhaba jedhanii waan yaadaniif. The other reason the manager does or do not want to delegate their power if I can do it better by myself. This is a fallacy of some manager. Ilaalchawwan akkanaa qabu jechuudha manager tokko. Wantoota hunduma isaa nan danda'a ofuma kiyyaaf hin ba'a. Ana malee hojjetaa biraati osoo hin kenne iddoo kana perform gochuu hin danda'u. Kan jedhan jaadan waan jiraniif jechuudha. Some managers have inflated worth of themselves and think they can do everything.
Even they think they do everything better than the other, their subordinates. Ofuma isaanii caalchisanii ilaaluu jechuudha. Wantuma ani hojjedhetu caalaa waan ta'eef qooddinsa aangoo kana dabarsuuf ofuma kiyya afaan iddoo kana kabar godha jedhanii yaadu jechuudha. This is a problem of effective delegation of the power. Lack of confidence in their subordinates. Kana jechuun subordinates tokko warra isaan faana hojjetan isaaniitti amanuu dhabu jechuudha. Some managers have no confidence to their subordinates. They don't think my subordinate can be performed this place. Only they got themselves. They can do everything rather than their subordinates. This is a lack of confidence to their subordinates. Want to co-worker isaanii faana itti amanuu dadhabu jechuudha. Ana malee isaan hojjetan. Akkasumas accountability isaanii lakki iddoo kana yoo isaaniif kenne boru iddoo kanarraa performance gaarii agarsiisan. If they express a good performance, they will push me from this place and cover this place by themselves. Performance gaarii oguu agarsiisan iddoo sana ana baay'ee nama biraa isaantu seenaa waan ta'eef waan jedheef. Fear the being exposed. Some manager fear that the subordinate to do good job compared to themselves. Isan baddaatti isin tuqe sana jechuudha. For example, kan baddaatti tuqe waan ta'eef akka example dhaan ilaallu. For example, let me say I am a manager of Awash Bank and I delegate my power to my best friend Dagim. When Dagim expressed good activity than me, good performance than me, and when I compare myself with Dagim, may I feel treated that Dagim is better competent than me, and tomorrow he may be being my place, and may I push from this company organization. This is one of the most problem in effective delegation of the power. Kana jechuudha. Fakkeenyaaf ani hoogganaa baankii Awaash yoo ta'e subordinate yookaan staff managerii hiriyaa koo Daagii yoo godhe Daagiin iddoo sanitti performance gaarii agarsiise Daagiin immoo hin ta'u. Dorgomaa cimaa kiyya waan ta'eef iddoo kana boru iddoo kiyya kana waan ta'eef hin kennu jedhamee tooti waa yaadamu jechuudha. Fear being exposed. Caallamu miira caallamuuti nutti dhufa jedhamee yaadu jechuudha. Difficult in briefing. Many times manager is reluctant to delegate authority if they conclude that the time of briefing is more than time of decision making. If they believe that lack of the time to train the subordinates, gabaabsuudhumaaf iyyuu naman aangoo kenneef kana barsiisuudhaaf training godhuudhaaf sa'aatii fudhata waan ta'eef lakki ani matoonni kabar godha waan jedhu yaadudha. Also, the effective problem to accept delegation problem from the subordinate also there. Akkuma manaajeri tokko effective delegation irratti rakkoo mataa isaa qabu, subordinate illee effective delegation irratti rakkoo mataa isaa qabu jechuudha. In what way? We will see now. Fear of a failure and criticism. May I can't manage or perform this area. Jedhanii yaadu jechuudha. Sodaa kufaatii iddoo kana waan hojjechuu hin dandeenye jedhanii yaadu jechuudha.
Subordinates who fear criticism or dissemble for mistake are frequently reacting to accept delegation. Ni fudhatu jechuudha. Muudama kennameef sana, iddoo kennameef sana sodaa qaburraan kan ka'e fudhatu jechuudha. The solution for this problem is can teaching subordinate can when they make mistake than criticizing, dismissing. Namoota akkanaa, namoota delegation akkanaa fudhatan barsiisuu dogoggora isaanii irraa akka isaan baran taasisuudha malee criticizing yookaan loluu dismiss gochuu ari'uu miti jechuudha. Subordinates may believe that the delegation increase the risk of making a mistake but does not provide adequate reward for assuming greater responsibility. Kana jechuun namoonni aangoo itti dabarsan sana aangoon kun hojiin irratti dabala malee anaaf faayidaa hin qabu jedhanii yaadu jechuudha. Lack of incentive or reward assuming greater workload. Lakki ba'aa hojiin irratti dabala malee anaaf faayidaa hin qabu waan yaadudha jechuudha. Gama subordinate effective delegation akkan taane kan taasisan keessaa. Lack of adequate information and resource. Information gahaa waa'ee qabeenya achi keessa guutuu isaa argachuu qabu jechuudha. If subordinate manager think that they don't have enough factual information on which the best decision or which resource necessary to carry out assigned a duty, dirqamatti kenname sana bahuudhaaf maateriaalii akka hin fayyadamu qabu, information akka hin fayyadamu qabu kan jedhu yoom beekne subordinate jiru that may face the problem of effective delegation of the authority. The other one is if subordinates are already overworked, lack of self-confidence, believing, thinking that decision making is a boss job. Kana jechuun yoo namoota sanarratti sana dura hojiinuu baay'atee jiraate self of confidence hin qabaanne yoo ta'e lack of confidence yoo hin qabne jechuudha. Believing, thinking that decision making is a boss job. Decision making kan murtee fudhachuun hojii hoogganaati malee keenyaa miti yommuu yaadan ta'e. This all is the problem of effective delegation of authority. Now we came to overcoming the barrier in effective delegation. Now there is the existence of effective barrier in effective delegation. How we can overcome this problem? How we can solve this problem? Now, the most basic prerequisite to effective delegation is the willingness to manager to give their subordinates real freedom to accomplish delegated tasks. Bilisummaa kennaaf jechuudha jalqaba irratti. Aangoo kenname saniif hoogganaan subordinate saniif real freedom bakka freedomii dhugaa kennaniif taasii kenname san akka isaan baallama. The manager have to accept the fact that there are usually several ways to solve the problem and that subordinate may legitimate choose paths differently from their own. Karaa isaanii sana faana kan ilaalle jechuudha. The other way for overcoming the effective delegation furuudhaaf jechuudha. Overcoming jechuun beeraree yookaan rakkoo sana furuudhaaf improved communication between manager and the subordinate, increase mutual understanding, and thus help making delegation more effective. Manager who know the ability of their subordinate can work realistically, decide which task will be delegated. Gidduu isaaniitti communication manaajeraaf subordinate jabeessuu jechuudha. Authority relation in organization aangoo organization keessa jiru gama organization walitti hiinee mul'atu jechuudha. Line staff and functional. When we see authority relation in the function in
line and staff and functional. In organization, different types of authority are created in relation between individual and between department. There are three types of authority. Aangoon iddoo gurguddoo sadiitti hirmaachistuu keessatti line authority, staff authority, and the other is departmental authority. Isaan kana jechuudha. Line authority yommuu ilaallu, line authority defines the relationship between supervisor, superior and subordinate. Isaan qaama walitti fi warreen jala jala sana kan qabatu jechuudha. It is a direct supervisor relationship. It exists in organization as an interrupted scope or a serious stepping adda jedhanii san qabu jechuudha. In the line authority, supervisor exercise direct over subordinate. Kana jechuun laayiniidhaaf koomaandii yookaan ajaja subordinate irratti dabarsa jechuudha. The line authority is represented by standard chain command that start with a superior and extend to the down to the subordinates. This is about line authority. Staff authority. Staff authority is advisory in its nature. The function of a people in a poor staff capacity is to give advice. Staff authority. Gorsaaf, leenjiidhaaf, technical assistance-dhaaf kan ta'an jechuudha. For example, personal research and development, legal, plant maintenance, and quality control are a type of or some example of staff authority. Staff authorities advisor in the normally flows upward. From the line to upward, line and the staff department together. Line and the staff are a concept that describe authority guaranteed to the manager. In a case of staff, giving the technical assistance, advice, gorsu, leenjii akkasumas gargaarsa teeknikaalaa kennuudha. Isa kana keessatti immoo koomaandii gochuudha isa laayinii irratti amma isaan lamaan kan ta'u. In a case of line department headed by a line manager or a department established to meet a major objective of organization. Normally, department is designed to, as a line department include production, marketing, finance, marketing, production, finance. However, in a functioning with employees department under their control, line manager express the line authority. Line authority, command devotion. The other thing is functional authority. It is a right which delegates to individual or department to control a specified process. Kan jechuun adeemsa tokko to'achuudhaaf yookaan adeemsa tokko gochuudhaaf authority yookaan power nuti qabnu jechuudha. Area tokkotti specialized knowledge bakka ta'e tokkotti functional iddoo specific ta'e tokkotti. If a principle of a unit of command were followed without exception, authority over that activity would be exercised only by their line supervisor. But a number of reasons, including the lack of specialized knowledge, lack of ability to the supervised process, danger in diverse interpretation of the policy, explain why they occasionally were not allowed to exercise their authority. Functioning ability supervisor process in order to
prevent the danger of a diverse interpretation of the policy. Specific iddoo ta'e kanatti jechuudha. Akka rakkoon kataasisu jechuudha. Functional authority is not restricted to the manager of a particular type of department. Kana jechuun iddoo danda'amu kamittuu kan deemu jechuudha. Departmentii tokko qofarratti kan hafne jechuudha. Because they usually compose specialists whose knowledge become functional control. In any department, if they need, they can perform their activity in any department without any restriction. The finance manager can give direct command to the marketing manager of the same level about financial. Fakkeenyaaf jechuudha. Finance manager tokko command yookaan ajaja marketing manager the same level of financial affairs irra jiraniif ni erga. Legal advisor can give direct to the other concerning legal affairs warra qabaniif. Personal manager can give direct to the other regarding recruitment, selection, performance, the same area original command can do. Benefit of staff. A staff manager provide advice for line manager. A staff manager staff manager line manager or first level manager they give advice. That means advice will be qualified specialist in a various area of organization. Operation can be carefully be overestimated, especially as operation become more complex. Operation staff line is line manager advice can. This specialist may be allowed to the time to think, to gather data, to analyze when the supervisor busy managing the operation. Yeroo supervisor sun busy ta'e specialistiin namoonni iddoo sana buutuuti nama sanaaf data funaan analyze gon yeroo itti eeyyamu jira jechuudha. Also, there may be conflict between staff and the line manager, and how that conflict can be occurred, and in what way we can solve that problem within our. For several reasons, there is a conflict between line and the staff manager. Akka inni line jechuun hojjetaa sadarkaa gadaanaa irra jiru, staff jechuun hojjetaa mid level fi high level irra jiru. Some are demographic factor. There is a general premise that staff manager are younger. Staff manager inni namoota jajjaboodha, well educated. Namoota sirriitti baratan, firmly attached to their profession than their organization. Waa'ee ogummaa isaaniidhaaf kan iddoo kennanidha waa'ee organization kan hin taane. For wanti to more prestige money namoota maqaa barbaadan, paaworii barbaadan, qarshii guddaa barbaadan. The older line office disliked and received what they regarded as instruction for some such as younger than waan isaan jedha sanfachuu isuu danda'a. Threat of authority. Line manager consider staff manager as a potential threat to their authority. Particularly, staff manager exercise function authority. Dependency of knowledge. Line manager feel confront the get frustrated when they progressively under the staff manager. Demographic factor. Threat of authority. Dependency of knowledge. Staff manager may be exceed their authority and attempt to give direct command to the line manager. Kana jechuun staff managerii aangoodhaan professional educationiidhaan kan sadarkaa barnootaan ni caalu waan jedhu yaadaniif line managerii warra jiran immoo isa sanaan hojiirra oolchuu dhiisuu danda'an sababa kana conflict hin uumamu. So how you can resolve that conflict? You have to find the mechanism in order to solve the conflict that
in our organization, the line staff problem is not only the most difficult that organization face, but also the source of extraordinary large amount of efficiently solving the problem required great managerial skill. Managerial skill. Cimaa ka barbaadu jechuudha. Kanaafuu understanding the authority relationship, hariiroo aangoo, making the line listen to staff, ammas deemee line warri jiran sun warri staff manager taasisan dhaggeeffachuu qaban, isaan caqasuu qaban jechuudha. Kabajuu qaban jechuudha gargaara. Keeping staff informed. And common criticism of the staff are specialist operator back the fail operation the complexity of the line. One staff manager in jedhasan line manager in kabajuu qaban jechuudha. They have to respect the command that came from the staff manager. This is all about chapter 4, part 4. Partii 5 kan waliin ilaallu ta'a. YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maatii ta'uu hin dagatinaa. Subscribe godhaa osoo hin tole.